Ashama akkam jirtu barnoota namni hundinuu itti haajamu takka isiniif qabadee dhufeetiin jira. Facebook keenya akkamitti bilbila tokkorraa bilbila tokkotti dabarfatuu dandeenya. Namoonni baay'een Facebook isaa kan yeroo dheeraa itti fayyadamaa ture hordoftoota baay'ee qabu. Yeroo bilbilli sun jalaa gubate yookaan jalaa bade achumaan jechuudha waliin dhabee dhiisa jechuudha. Bilbila haaraa yoo bitate haaraa banataa jechuudha. Gana lafaa ka'ee guddisaa jechuudha. Kanaaf furmaata guddaa kan ta'u Facebook kan yeroo dheeraa itti fayyadamaa turte haala akkamiin bilbila keetirratti yookaan kompiitara keetirratti haaraa irratti akkamitti akka itti dabarfatuu dandeessu jechuudha. Salphumatti isin argisiisa jechuudha. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan bakki kun gurraachumtee jirtaan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Amma kallattii maankara barumsaa isin dabarsa nafaana bu'a. Maamiltoota keenya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tokkoof yaale Facebook keenya haala akkamiin bilbila dullacha yookaan bilbila nu jalaa badee irraa kaafne gara bilbila haaraa bitanneetti dabarfatuu dandeenya. Ka jedhuun isin argisiisa jechuudha. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti bilbila haaraa irratti Facebook keessan dabarfatuu ni dandeessu jechuudha. Kana sirreeffatuuf jalqaba Facebook keenya keessa seenne bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Facebookun isa kana yeroo tokko ofirratti cuqaasne keessa seenna. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Yeroo jalqabaatiif yoo ka Facebook asirratti banuuf deemtan ta'e haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Tokkoffaa irratti afaan Facebook keessaniin itti fayyadamuu barbaadan jechuudha. Gubbaa kanarratti qastii ni jirti. Qastii tanarra cuqaastanii afaan filattuu jechuudha. Afaan Facebook keessan itti fayyadamuu deemtan qastii tanarra cuqaastanii ni filattuu jechuudha. Yeroo isin qastii sanarra cuqaastan haala kanaan jechuudha. Jala kanaan afaan barbaadan isiniif ba'a jechuudha. Afaan Oromoo hin jiru gaa'ee afaan Oromoo barbaadna jettanii akkeessan hin deemina jechuudha. Afaan Oromoo as keessan osoo hin taane Facebook afaan Oromoo irratti akkamitti akka itti deebifatan immoo barsiiseen ture. Chaanaala kiyya jala argatuu ni dandeessanii Google Chrome keessan sirreeffattuu jechuudha. Kanaafuu ani ammaaf jechuudha English ka jedhuma kana filadhaa jechuudha. Sana booda geengoon kun fuuldura jirti yeroo isin irratti cuqaastan raayitiin irratti ta'a. Sana booda haala kanaan afaan isin filattan gubbaa kanarratti isiniif ba'a jechuudha. Kun haala isin argitan kanaani lammaffaa irratti kan isin beekuu qabdan jechuudha. Gara keessa isin seensisutti osoo hin deemne duratti waan lama kan dirqama beekuu qabdantu isinirra jiraata jechuudha. Innis jechuudha mobile number or email ka jedhu kanaa fi passwordii kana dirqama Facebook keessan fakkeenya Facebook fayyadamaa jirtan san kana sirriitti dabarfatuu deemtan san email isaa dirqama beekuu qabdanii jechuudha. Yoo email hin beekne lakkoofsa isaa dirqama beekuu qabdanii jechuudha. Passwordii bichaa beekuun faayidaa isiniif hin qabu jechuudha. Namoonni baay'een Facebook ya passwordii nan beekaa akkamittiin irratti dabarfatuu danda'a bilbila haaraa irratti jettanii kan na gaafatanii jirtu jechuudha. Faayidaa tokko isiniif hin qabu passwordii qofa beekuun jechuudha. Passwordiin kan faayidaa isiniif qabu yoo email Facebook keessanii beektanii fi akkasumallee lakkoofsa Facebook keessanii keessaa tokko kan beektan yoo ta'e faayidaa isiniif qaba jechuudha. So kanaafuu maal godhuu qabdan jechuudha. Tokkoffaa irratti dirqama email keessan itti guutuu qabdanii jechuudha. Facebook keessan yoo emailaan kan banatan ta'e jechuudha email itti guutuu jechuudha. Kanaafuu maal gootu gubbaa kanarratti email keessan yookaan lakkoofsa Facebook keessaniin banatan itti guutanii jechuudha. Emailaan Facebook banatuun immoo baay'ee gaariidha. Keessafuu ijoolleen biyyaan baa jirtan yeroo biyya galtan Facebook keessan bilbila birarratti ni dabarfanna yoo jettanii lakkoofsa biyya namaa sanarratti koodii isiniif erga waan ta'eef jechuudha isiniif hin banamu jechuudha. Yoo emailaan banatan immoo salphumatti biyya barbaadda yeroo dhattan biyyuma keessa jirtan san irratti bilbila haaraa yoo bitattan irratti dabarfatuu ni dandeessu jechuudha. Emailli biyya hin filatu waan ta'eef jechuudha. International waan ta'eef jechuudha biyya hin filatu jechuudha. Kanaafuu maal gootan asirratti jechuudha mobile number or email ka jedhu kanarratti email haa lakkoofsa Facebook keessaniin banatan isa sirrii osoo hin dogongorin asirratti ni guutuu jechuudha. Kanaafuu anamma email kiyya jechuudha isa sirrii ittiin guutaa jechuudha. Kunoo itti guutaatiin jira. Kunoo anamma email kiyyallee itti guutee xumureetiin jira jechuudha. Haala isin argitan kana anamma email kiyya isa sirrii jechuudha kan Facebook kiyyaan jiru irratti guuteetiin jira jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii passwordii Facebook keessanii isa sirrii asirratti guutuu jechuudha. Password bakka jedhu kanarratti passwordii Facebook keessaniin duraan banattan jechuudha. Asirratti ni guutuu jechuudha. Dijitii 8 asirratti ni guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een jechuudha passwordii Facebook keenya dagannee nama jedhutu jira. Irra baay'ee nama jechuudha passwordii jettanillee gaafii gaafatuu hin beektanii jechuudha. Koodii jawwaala kiyyaatiin irraa fadde yookaan koodii Facebook kiyyaatiin irraa fadde jettanii gaafattan. Ijoollee keenya waan tokko adda baafadhaa sirriitti jechuudha. Adda baafadhaa waan namni isinitti himu dhaggeeffadhaati. Facebookni fakkeenyaaf yeroo dura banatan jechuudha koodii isiniif erga lakkoofsa keessan irratti yookaan email keessan irratti jechuudha. Koodii sun kan daladdu sa'a 24 yookaan sa'a 48
qofa fayyada jechuudha. Sana booda koodii sun ni expiredaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma Facebook makana an banuuf yoon deeme yeroo inni koodii na erge koodii san jechuudha osoo ittiin galchin ammallee irra deebiin akka inni koodii na ergu yoon godhe kan duraa sun ni expiredaa hin fudhatu jechuudha. Kan lammaffaa san deebi'ee fudhata jechuudha. Akkasitti quba qabaadha. Namoonni baay'een Facebook ya koodiin dagadde koodii eessaan gaafadha koodii eessaan argadhaa warra jettanii gaafii gaafattantu jira. Facebook ni koodii isin hin gaafatu, paaswordii isin gaafata. Koodii yoo isin gaafate koodii haaraa isin gaafata. Haaraa san immoo iimeela yookaan lakkoofsa isin Facebook saniin bantan irratti isiniif ergaa achirraa fuutanii irratti guuttatu malee koodii duraanii sun isiniif fayyadu jechuudha. Akkasitti hubadhaa. Kanaafuu jechuudha paasword bakka jedhu irratti paaswordii Facebook keessaniitti guutu. Yoo paaswordii hin beekne asirratti gadi buutanii jechuudha forget password bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. Akkamitti forget password immoo paaswordii dagatame akka itti argattan taampiliina namni iskiriin irra isinii kaa'e kana jechuudha ilaalaati chaanaala kiyya jala jira jechuudha. Viidiyoo taampiliinni yookaan suuraan kun irra jiru ilaala sirreeffadhaa jechuudha. Paaswordii Facebook kan dagatame akkamitti akka argattan viidiyoo hojjedheen jira. Chaanaala kiyya jala argatuu ni dandeessu jechuudha. Akka footoon kun irra jiru jechuudha. Kun footoo amma iskiriin irratti isin argisiisaa jiru kana jechuudha. Forget password yeroo isin cuqaastan lakkoofsa isin Facebook kan banatan yookaan email isin Facebook kan banatan irratti isiniif erga koodii. Achirraa koodii fudhattanii yeroo isin bakka duwwaa san irratti koodii guutan jechuudha. Maqaa Facebook keessanii isiniif fide jechuudha. Sana booda create new password isiniin jedha. Password haaraa akka itti guuttatan isin gaafata jechuudha. Bal'inaan achirratti ilaaluun ni dandeessu. Kanaafuu anamma passwordii Facebook yaa isa sirrii jechuudha itti guutaatiin jira jechuudha. Isilleen haaluma kanaan itti guutanii jechuudha. Kun anamma itti guutee xumureetiin jira jechuudha. Haala kanaan eega itti guutanii xumurtanii maal gootanii asirratti gadi buutanii login bakka jedhu rutanii cuqaastanii login gootu. Anamma itti guutee xumuree waan jiruuf login hin jaanii jechuudha. Sana booda ni eeggannaa jechuudha hanga inni nuuf banamuu fi neetworkii kiyya dadhabaa waan ta'eef jechuudha hanga inni banamu ni eeggannaa jechuudha. Sana booda kallattiimaan bilbila haaraa isin bitattan yookaan kompiitara keessan irratti salphumatti dabarfattu jechuudha. Kun amma naaf banamee jira jechuudha. Paaswordii sirrii fi iimeela sirriin itti guute waan ta'eef koodii tokkollee isin hin gaafatu jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan salphumatti jechuudha gara bilbila keessan irratti dabarfatu ni dandeessu jechuudha. Bilbila duraanirra gara bilbila haaraa amma bitattanitti haala kanaan dabarfatu ni dandeessu jechuudha. Kun amma paaswordii isa sirrii fi iimeela isa sirrii waan itti guuteef naa darbee jira jechuudha. Fakkeenyaaf profaayila kiyya jala yoo seenelle jechuudha haala kanaan jechuudha waan an duraan jalatti guuttade hundaayyuu haala kanaan naafidaa jechuudha hordoftoota Facebook ma duraan fayyadamaa turtan gara bilbila haaraarratti dabarfattanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Biyya barbaadanitti yoo banattanillee yoo iimeelaan banattanii jiraatan yeroo biyya keessan galtan salphumatti bilbila haaraa bitatanii irratti dabarfatu ni dandeessu jechuudha. Iimeelaan yoo banattanii jiraatan jechuudha. Facebook lakkoofsaan baname akkamitti gara iimeela irratti jijjiirratan kan jedhu immoo viidiyoo itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhufaa jechuudha. Akkasumallee Facebook iimeelaan banamee iimeelli sun isin jalaa bade yookaan isin jalaa gubate akkamitti akka haaraatti jijjiirrachuu dandeessanillee viidiyoo paartii sadaffaa isa kaan duubaaniin isiniif qabadhee dhufaa jechuudha. Kan isinirraa eegamu chaanaala Oromaan subscribe gootaniituma nu hordofuu qofaa jechuudha. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuu fi akka warra baratanillee abdiin qaba. Marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Akkasumallee guyyaa guyyaan viidiyoo nu gadhiifnu akka ofii isaatiin isin dhaqqabuuf mallattoo all notification jedhu tana irra kaayyachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Warreen hanga ammatti gaafii adda addaa na gaafatanii deebiin keessan isiniif hin deebiin viidiyoon hojjetamee jira jechuudha. Salphumatti chaanaala keenya jala seentanii mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasaati. Sana booda jechuudha haala kanaan viidiyooleen hanga ammatti nu dalanne jechuudha gara viidiyoo 154 oliitu as jala jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu salphumatti jechuudha as jala waan bilbila keessanii wal qabatu rakkoo bilbila keessanii haala kanaan viidiyoo as keessa ilaaltanii furatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya salphumatti. Akkasumallee namoonni Facebook keessan paaswordii isaa dagattan jechuudha kunoo viidiyoo daqiiqaa 10 tana ilaalaati sirreeffadhaan isiniin jedha. Ani isiniif dalageetiin jira jechuudha hordoftoota kiyya. Isinumaatu chaanaala kiyya jala seenee viidiyoo sirriitti hin ilaalle malee waan isin na gaafattan hundaayyuu isinii dalageetiin jira jechuudha. Namoota baay'eetu Facebook kiyya paaswordii dagade jettanii irra deddeebiin kan na gaafattanii jirtanii jechuudha. Kanaafin isinitti argisiisee jechuudha isa kana viidiyoo daqiiqaa 10 kana kunoo ilaalati sirreeffadhaa jechuudha. Akkaataa paaswordii Facebook dagatame itti argattan ka jedhu kana jechuudha ilaalati sirreeffadhaa jechuudha. Viidiyoo
video kan hanga dhumaa ilaaltan jechuudha salphumatti password Facebook keessanii kan dagattan jijjiirratuu ni dandeessu jechuudha daqiiqaan 10 isinitti hin guddatu jechuudha hordoftoota kiyya yeroo keessanirraa aarsaa gootanii jechuudha daqiiqaa 10 yoo ilaaltan jechuudha video kana bu'aa guddaa akka irraa argattan abdiin qabaa jechuudha rakkoon keessan video daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 teessanii hin ilaaltanii jechuudha keessan waa isinitti himuu barbaadu malee video ilaalu baay'ee jechuudha namoonni hedduun ni dadhabuu jechuudha maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha kanaafu jechuudha video daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 geessu daqiiqaa 10 itti jechuudha gabaabsine ijoo qofa isin argisiifne asirratti isiniif finnaa jechuudha nuyyuu kan itti dadhabne isiniif finnu hin ifanne isin immoo daqiiqaa 10 ilaaluu hifattanii jechuudha kun immoo waa hubannoo dhaba malee namni waa hubatu suuta jedhee waa ilaalaa jechuudha kanaafu ilaalati sirreeffadhaan isinin jedha namoonni password Facebook keessanii dagattan isa kana ilaaltanii akka sirreeffattan asumaan isinitti dhaamuu barbaada jechuudha akkasumallee viidiyoon keenya kun yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatinaan isinin jedha bakka isiniif hin galii yaada keessanii fi qeeqa keessallee komentii jalatti naaf kaa'u hin dagatinaan isinin jedha sanduuqni komentii keenya banaadha akkasumas hiriyoonni keessallee akka irraa fayyadamu viidiyoo kana argee jechuudha namoota baay'ee bira akka ga'uuf share waliif godhuu hin dagatina gruupii adda addaa irratti jechuudha bakka isiniif mijjatu hundarrattu linkii chaanaala keenya waliif raabsuu hin dagatinaan isinin jedha dhuma irratti obboleeyyan hangammatti chaanaala keenya lammaffaaf maatii hin ta'in jechuudha hoomii chaanaala Oromaan jala seentanii jechuudha dhuma irratti gadi buutanii chaanaala keenya lammaffaa kana subscribe gochuu hin dagatinaan isinin jedha Oxygen Media Network kan jedhu kana jechuudha galatooma nama 5700 geessanii jirtanii jechuudha baay'ee galatooma warreen subscribe gootanii ammallee seenatii subscribe godha asirratti illee barnoota waan isin barbaachisu hundaa'u jechuudha gaafii isin Oromaan irratti nagaafattan asirratti tokkoon isiniif deebisaa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafu subscribe godhaati chaanaala kanallee na hordofaa gara kanallee jechuudha gar fuulduratti bal'inaan asirratti illee isin barsiisaa jechuudha hordoftoota kiyya barnoonni irraaf qabadde asumarratti kan xumuramu ta'a barnoota yeroo itti aanutiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha